Nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jiru jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa dhuga baatii ajaa'ibaa fi dinqisiisaa tokko arginanii maaliifan irraa hin dubbadhu jedheenanii yaadi jechuudha. Yesuus Kiristoos inni guddaadha. Egaa gaafa wanti hundumtiyyuu namatti dhufu amaanis ta'ee gaariinis fagoodha miti kanii namatti dhufu jechuudha. Irra caala amaan jechuudha. Mucayyoo kana guyyaa tokko ganama jedhanii osoo buna danfisaa jirtu jabanaanii dhohee yeroo jabanaan dhohee jedhutti sagaleen dhaga'ee jedhan abbaan ishee jechuudha. Analan jira halaayii siree waan ta'een hojjechaa jira jedhan jechuudha. Yeroo kanatti yeroon dhufee mana seenu manni haaraadhaa hin mul'atu. Manni achi yeroon ibsaa ilaalu ibsaa natti fakkaate. Yeroon ibsaa ilaalu immoo ibsaa miti. Achi gadi fuunee baanee yeroo fuunee baanu atattamaan gara buufata fayyaa geessine jedhanii yeroo kanatti isaanii gulukoosii kennanii fi sanaa booddee keessaa waraabuu jalqaban jechuudha. Yeroo keessaa waraabuu jalqabanitti ijji ishii lachuuyyuu akka hin argine jechuudha kan isaan dubbatanii. Gaafa kana haadha mucayyootiidhaanii dhaqiitii waldaa haraaraatii zayitii dibataa nuu fidiitii kottuu jedhanii abbaan ishii gaafa isaanitti dhaamanii dhaqanii fidanii fi itti racca'anii guyyaa lammataatti waldaa fidanii dhufan jechuudha. Waldaa yeroo fidanii dhufanii raajiin yeroo kadhataati waan ta'eef guyyaa roobii achi booddee raajiin kadhatanii fi raajiin gaafa kadhatanii fi jedhanii ijji ishee arge jechuudha. Eenyuun argita jedhanii gaafa gaafatanii abbaa koon arga jette jechuudha. Sanaa booddee gara mana isaanii deebi'anii galan jechuudha. Zayitii kadhataa fudhatanii galanii yeroo kanatti guyyaa 3 gidduutti fuula ishee irraa hin akkasittiidhaan ture hundumti isaayyuu ishee irraa harca'e jechuudha. Yeroo kanatti dhuga ba'umsa haaraadhaanii dhaabbatanii jiru jechuudha. Diinni kiyyoo gaafa namaaf qopheessitu fagoorra osoo hin taane dhiyoodha. Yookiin jabanaan kuni kan akkasittiin dho'ee fuula ishee akkasittiin tortorsee fi lubbuu ishee balleessuuf ta'uu danda'a. Maaliif gaafa goolii kaaftu seexanni waanuma tokko goolii kaafteetu akka tasaamoo nama yeroo shimmitu baay'ee arginee jirra jechuudha. Innaa mucayyoo kana waaqayyoo jaamummaa oolchee hirummaa isheetii gadi oolchee jechuudha. Waaqayyoo nama galataa godhee ishee dhaabe jechuudha. Lafuma boolla diinni keessii qotetti atis nama galataa taate dhaabbatta jechuudha. Yesuus Kiristoos inni guddaadha. Abbaan ishee hegaayii ani mala isaa wallaalee baay'ee abdii kutannaa keessa osoo hin jiru waaqayyo dhufee ani kanatti hin beenne waaqayyo dhala koo kana jaamummaa oolcheera, badiisa oolcheera, namaa gadummaa oolcheera, waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii sabni hundinuu waaqayyoodhaanii galateeffachaa kan turedha jechuudha. Mucayyoonis ani yeroo na fidanii dhufanii iddoo kanatti ani hin beeku, ani argaas hin turre, garuu haa ta'uyyuu malee waaqayyoo jaamummaa na oolcheera, nama gadummaa na oolcheera, riyaa kootiin na qixxeesseera, bifa koo iddootti na deebiseera, ijas jaamummaa na oolcheera. Diinni na balleessuuf ture, na barbadeessuuf ture, waaqayyoo immoo jireenyatti na fidee jettee jirti jechuudha. Waaqayyoo isa seenaa namaa jijjiiru, isa dagatamaa fi isa hojii diinaa karaatti hambisuu fi waaqayyoodhaa fi galanni haa ta'u. Osoo akka diinaati silaa eenyuyyuu lafa kanarra hin jiraatu. Maaliif diinni gaafa kamiyyuu dhala namaa balleessuuf, dhala namaa barbadeessuudhaa fi shoorri hin taphatiin hin jiru biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha. Waan baay'eedha jechuudha. Garuu oolchaan keenya Kiristoosidha. Ani oolchaadha of kalchaadha. Inni jedhe nu oolchaa jira, saba isaa oolchaa jira. Hojjaan harka waaqayyoo safuu amma nama jechisiisutti kan waaqayyoo hojii hojjechaa jiru keessaayyuu waldaa haraaraatti jechuudha. Waldaa haraaraa qofatti osoo hin taane baay'een isaanii waaqayyoo karaa isaanii hidhaa baay'ee goojjoo seexanaa qaallotni baay'een akkasumallee galmoonni sagadaa baay'een kan diigamaa jiraniin baay'een isaanii jiru jechuudha. Saffisaan har'a seexanni hojii yoo hojjeteyyuu saffisaan waaqayyos hojii hojjechaa jira. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa.
maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha dhaloonni hin dubbatan iyyuu malee amantoonni hin dubbatan iyyuu malee lafa mana xonqaayii iddoo kam akka jiru dabtaraan iddoo kam akka jiru ni beeku na jechuudhaana ni beekus jechuudhaana haalumti namaayyuu yeroo isheen namarratti deggamtee yeroo isheen namarratti hojjettu ni beeka jechuudha. Yeroo baay'ee waan baay'eetu jira mitiire kanumaaf malee nuti hin beenna galmoonni seexanaa baay'een diigamaniiru. Bakka diigamaniiru. Iyesuus karaa fayyinaati, Iyesuus karaa jireenyaati, Iyesuus karaa ifa keenyaati. Iyesuus malee karaan hin jiru. Isadha shuqulinaa yookiin immoo iyyummaa balbala ishee kan namarraa cufu. Afura dhukkubaa isa kan namarraa cabsu. Iyesuus inni jabaadha. Waaqayyo gaariidha. Waan isin jedheefan qaba. Waaqayyo gaariidha. Yesus gooftaadha. Ishii guyyaa 3 guyyaa 5 gidduutti dhaqanii kun hundumtuyyuu madaan ishii guyyaa 2 ture guyyaa 3ffaatti immoo dib'eerraa arja'e. Anan garuu madaa akkana jechuudha. Madaa akkana jireenya koo waggoota hedduuf waggoota 4 ol kan jireenya koo rakkisaa ture kan jireenya koo hacuucaa ture. Yoom nagaa argadha gaafum kamin nagaa argadha yoom nagaan koo deebi'a. Gaaftii ani jedhe osoo jiru waaqayyo nagaa koo iddootti deebise. Dhugaadha guyyaa tokko siniif nan dubbadha jechuudha. Iyesuus Kiristoos inni guddaadha. Namoonni baay'een sila naaniif kan hin hojjenne jechuudha. Waaqayyo fayyisuunsaa daangaa darbeetu. Daangaa sitti otoo hin taane daangaa darbeessi fayyisa. Daangaa darbeessi gargaara. Daangaa darbeessi gaggeessaa. jechuun jaaladhaa sumaan qiddoo YouTube subscribe like dogoggoraa jiruuf dhiifama.